إن مين شاء الله إن شاء قول الله. سيدي بسيرة كيسان سي بريسا شي أفضل اوكي عافية سنتاتي. خالد ويه انا راكا في نجا قبداميات نجاك والله. ايو جما لا كو أتيو تندب والله الحمد لله نجا باكي الحمد لله كابسون أكمل كابسون جارلا. ara itti fufa malee itti fufuu qaballe Qabsaa inni kufaa qabsoon itti fufaa. mm Eenyu wal kuffisaa madumarra kamtu kufaa? arsitu jimman kufisaar Dandeettaniree jimmaan warra sanyii mootii kufifnee sitti agarsiifnaa qoy jetteere mm Allahu alam. Warri jimmaa kun hin mul'ata warri shanan gibee hidda qabani jarri hiddi jiraan buqqa'u. wallahi Wallahi maarri miilama wal qabnee jirra abbaa injifatee gal walumaan laalla walumaan laallata. Jabaadhaa dhikkii jirtanii wallahi. garan toffozaatti ati immoo ati tu Ani jimmaadha warra ani haati koo jimmaadha warra jimmaa wal keessa jirra. bakka gara Abbaan koo arsii haati koo jimmaadha. wallahi jedhe Wallahi dhuguma dubbadhu mee dhuguma rabbi. እሺ አያት ፎሎ ሲዲብሲራ ማሬ ለማ ወራማ kan keetitti gale waan ta'eef ni jajjabeessi Ani illee akkas sanumaati. Ani akkas jajjabeessaa jira warra adinaa keekeeti. yaa na dana Ani amma kan fuudhu jimmaan keessa atillee yoo jimmaan na duuka ka network isa qabeer itti bilbilame ta'e network isa ta'e I don't know Coupling ki godhame guys fiddu network keeti moo si bilbilan ni torkii kiyyaa natti dawalan gubbaraan na dawalanii ennaan bu'e. Na buusa. jira alhamdulillah Inni akkasii kanaafuu laazima nu lamaan keessa namni tokko jimmatti galuu qaba galuu qabna lakki. mee qoy feemasoonni arsiin qabdu guutuun jimma galuu qaba Okko marree amma mee feemasoonni arsii guutuun meelaan mee shamarran arsii tokkicha of jala qabani. hin qaban aslii Sila maaliif akkas ta'e garuu ani mee gadi qabee yommuu laalu jawaari marraayyuu kaasi ilaali. Jawaar amma mee lama fuudhee shamara arsii fuudhee maaliif? Qara qabsoo dhiirarraa eegale jedhi amma immoo shamarranis jalqabde. Shamarranis jalqabdee arti koo amma shamarran teennallee amma feemasoonni jechuudha. Dhiira arsiisitti hin heerumtu. Dhiira kutaa biraasitti malee. Gabbara kanatu rakkoo ta'e laata? Dhiirri illee akkasuma dhiirri feemasiin dhiiraa amma arsii hin fuudhu. Shamarran illee feemasoonni arsii hin fuudha hin heeruman arsitti. Warkeessa ofumaa wal babballeessaa jirra amma nu. Deemeetillee. An deeme iyyuu qaba. Nagatti bara tokko keessa deemne isaa?
kabajachuu qabna bara keenya waggaa waggaan. Barana walumaan milkoofnillee. Indagatiin bar dhufu ji'a kana keessa ni kabajanna. Inshallah. Walumaan kabajanna. Amma isiyyaa molfooroo darree karoora baafattanii. Abbaa miizee faasilaa ka'eera bar. Aqwaamii kana qabdi. Qoratatti naa hime ishii. Maal jedhee? Miizee ana kaa miizeen tokkoffaan. Oo duraa silaa ka'eera yoo achi silaa beektaa aqwaamii qabdaan bareedda shabalaadhaan catti bareeda mul'isa sonsaa ta'a lookoo sammuu dhiinni silaa koo 8 kana sii fidee jechuudha. Iska. Jammar miizonni kiyya feemasootaa fi babbareeda waan ta'e qofa kan filadhee jiru. Ijoollee feemasoota ijoollee babbareeda. Kanas akkanas si beeyna kaaslan. Simatu bar mul'iin kee shamara mul'ii sonsaa kan lakkoofsa 8 fakkaata. Yes. Kanaafuu nama akkasii. Itoophiyaa irraalee raachennaa dhufaa lammaffaa ati zilinitti erga guyyaa sanii taaga guyyaa sanitti. Abshir. Mama takka yaadiin kana kanatti. Anas si boonsa. Ayyee. Jabaadhu shaakaliiti baqa. Hinjiraan nama babbareeda qofaadha miizonni kun namni diidammanuu. Akkana godhatan sanii miti laazima amma yeroo amma sargii keessanii bakka diizaayinii haarawaan bahuu qaba. Wanti hundinuu. Kenna wanti hundinuu adda ta'uu qaba. Miizeen illee seensi akkaataa miizonni itti seenan illee akkaataa amma irra caalan tukuratii wanti irratti godhuu qabdanisi. Akkaataa seensaa irratti. Akkaataa seensaa irratti. Keenya adda ta'uu qaba. Adda ta'uu qaba wallahi. Amma sirriitti fokkata amma namoonni hundinuu haawusu. Akkaataa tokkoon seenanii akkaataa tokkoon ba'an. Hundammoo jaalalli keessanuu iyyuu adda barkeessan. Anjabalata keessanii hin argina. Jaalala qofa osoo hin ta'in waraanaan kan dhufe barqaabsi. Waraanaan kan dhufe. Maarree isaan siin jedhaanillee. Kan namni irra wal ajjeesee irra wal babbaqasee kuuni wal arrabsee. Kuu wal xiqqeessee. Warri miizota illee gurra nu godhaa guyyaa sana. Injifatamteerti amma ishiin godhaa. Tajimmaa sun injifatamteerti. Si jammar jaalalli kafagoo kanan mi'aa bar jaalalli amma arsirraa jimmaa yoo wal jaalatte hin mi'aa. Jimmamaaf jimmaa yoo wal jaalatte hin mi'aa wallahi. Wallah dhugaadha. Hillikillee yoo san hin bareedu hin mi'aawu. Jaalalli das naman jedhu. Amma garuu isiin arsiidhaa inni jimmaadhaa kalas jaalalli jiraa hidda godhataa deema. Maaliif waan baay'een waan jira gidduu jiru. Ataadharraa ufilaakka'ee abulii haga guyyaa sadii. Ataadharraa ufilaakka'ee abulii haga guyyaa sardiin kee gahuutitti. Amma kana booda maa yooma guyyaan sun. Yooma guyyaan an Dr. Biiftuu bira dhaabadhee miizee isii ta'ee. Ana bira dhaabadhu. Isii biratti of argu jedhaa jira bar. Bar ana bira dhaabadhu. Sargii kaleessaa sanbariin dhufa hidhee hafe. Eeguma ka'ee. Sargii Jibriili. Amma si macinaa dhaabbadhaa si'ee. Inni dhufa hidhee hafe wallahi. Kadhuftu ture. Laayibii irratti gizaati laayibii intalli si argee jira. Achumaan mucaan tokko fuudhee na. Ajumaan ima keessa bar zama mana keessa sadii qofa asuma biraa bar bakki iddoo isaa. Akkana goonuu kaadhumee waasii mari'adha. Mari'adhe. Maan feete naaf mari'adhe. Ni waasii mari'adhu yaada wiitiin naa dhufe. Naaf mari'adhe waan barbaadde. Mucattiin ani fisiin qabsoo eegalee rasuun hin bareeddi moo bareeddi? Hin bareeddi garuu qixa kee hin bareeddu. Bar lukkuu si fuudhuufi bar. Hin bareeddi wallahi. Si fuudhuufi bar.
Okkoon bareeddiidha waraanillee hin bareeddi. Wanti jirra. Qashtiidha. Ani jimmaan galaa isheen gara arsii odoo sitti naa heerumte hin ta'u. Hin tola. Anillee akkoo sanumaaf si mari'achuuf sitti ergadhee si gaafachuu sodaadha malee kan Bakka waan si kana gaafadha dheeti. waan kana Adeemsummaan isii itti yaaduu qabna. das nama jira. Itti yaaduu qabna wallahi. Bakka itti yaaduu qabna. Galgala sa'aatii 12 booda liivii koottu. Nan dhufa kanaas kana booda laayivii qola amma sirreeffadhee jira istiidiyoo tiyyallee bareechifadhee jira. Baagiraawundii kiyya bareechifadhee jira kanaas kana booda qabsoon itti fufa. Koottuuti gara keessaatiin gara laayiviitiin ibsattaatillee Nan ibsadha. maqaan godhi intala saffuu inurraa. Achumaanuu isinirra haa dhaabbattu. Achumaanuu Jala deemtee amma wanti dura walaloo duraan inni hojjetee gadi fure san amma isa olii gadi oftimi isin jala deemtee walaloo inni duraan hojjetee gadi fure. amma Sanarraa dhaabbatoo deddaa ati ila akkana goona amma koottu waa mari'annaa. Ani ifati tokkoomi. ayyee. Atilleen yeroo baay'ee kun akkuma kiyya inshaallah muuziqaa kanarra gurguraa oolu. Aartii keessaa gara aartistoota kana dabnaa beektaa ani ifati gara muuziqaa kana dabnaa. Jarri lamaan immoo gara walalootiin Gara walalooti. walaleessaa ani isa asiin fudhadhaa. Ani walaleessaa isa asiin fudhadhaa. Ati immoo walaleessitu isa asiin fudhadhaa. Kiriskiroosi ta'an wanti kun deeme wal qaxxaamura. Wal qaxxaamura. Akkasii wal qaxxaamurree dubbii gabaabsina. Yaada bareedaadha kun. Yaadni kun yaada ta'uutti yaadiseera. Maal miizee naa taatamee dura waan kana itti jabeessi dubbii. Wanta laazima yookaan wanti kun galma ga'ee booda wanti hunduun dhufa. Bareeda. Eedanuma galgala irraa iyyuudha inshaallah. Gara alamaan jedhaa. Naa ta'ee jira ayyaanni. Ayyee. Kana keessa seenteenna. Mistira isaan sitti yooma qabdee qabaa jabeessi. Taasitti bilbilli mataa na nyaate. Maal si godhaa jiran sila? Sidda walani? Jaalalaan qabe shimcatti nama narraallee akka narraa gada dabattu atilleen akka fiqirii keessa seentu. Okay. Guyyama takka anaaf laayif irra seennee akka anaafatti wajjin haasofne kanatti osoo wajjin haasofne lammata safara keessanitti hin deebitu. Anatu si waliin haasofsiisa. Kan argatteetti shabalaa mucaa. Mu arsii. Falas. Warqii akkanaa kan argatteetti anatu si ibisii walitti daabsee. Ayyee. Edana galgala kalas qabsoo rabu. Okay. Ni ta'a. Yaada bareedaadhaa mi uummata? Ni taati. Okay. Maal jabba baastarree? Isirrallee yaada battu anillee nagaa yoomaan jaalala keessa seenee isin jimma ani arsii naguma bas wal jala deemnee jirra. Isin jimmaan galtu. Wayne bilbilli Kaalidoo. Maasi godhan? Kaalidoo niitiin kee meeqaa jedhe. Kaalidoon har'arraa waan allaaleef qofa fuudha. Waan namni qubna garii qabu laaleef qofa fuudha. Adiitu qabdee kana ture. Ngafu. Kan maqaan qaba kanumaan kan miidiyaa irratti akka waliin haasofne minaamina malee kan qubna gariiti miti. Bakka akka qubna garii anatu siif godha. Kanas. Feetu, jimmaan feetu, Oromoo kutaa feetu keessaa intala qubna garii feetu afur anatu siif godha. Chikin jedhee. Takkatti immaan tun na harkaa geettu wala.
takkatti masana ranna jabaadhu. Ajimmaa tanaaf si godhaa? Hin qaba dhugaa haa qabaatu kan rakkoon qabu haa fuudhu. Maal dhiira afur fuudhu shari'aatu eeyyame. hin qaba jetti. Wallaa jala deemanii hin dhaga hin qaba dhugaa hin qaba dhugaa hin qaba dhugaa jedhan. Xayyibaa jedhanii bar jarri. Xayyibaa jedhanii. No. Sunaan hoo isinitti. Amma gaafa biyya irraa ofisaan xayyibaan isin dhufee eerpoortii na fuudhami. Haala isitu si fidatee jaartiin ta'e isimaa isin si xalabate. Shamarran baay'een akkas jedhanii na dhiisan. Garuu dhugaan jirtu ka biraati. Ani hoo mucaayetti. Doktora shabakaan qabe. Shabakaan kiyya muka isiiti. Nuuraa fuudhii hadara. Nurraa fuudhii hadara. Bilbila matana nyaata irra no bilbila. Narra bilbila. Abbootti dawwalina kaayish. Maa asitti dawwala. Asii fudhatanii deemanii bilbilanii bar. Ati profaayilii jala keetteefi. Bareeda goote sanitti dalagaadhaaf bareeda. Inni akkasii namni xayyiba masani bakka isi mafaarsa guutuun xayyiba eessa goote maaliif ol'eessanii maaliif akkana guutuun ajanda. Ati illee jimma deemuu fi mucaa kennan illee gadi dhiibnu isa illee jimma deemsisuu fi jedhaarani maal jedhu. Si jammar dhiirri arsii jimmaa fuuna. Meeksii ta'uu qabna nu arsii maan arsii no yeroo hunda fakkeenyaaf qursii illee biddeena yoo nyaatte shiroodhaan. Misaallee biddeena shiroo. No, wal jijjiiruu qabdu. Gandummaallee kana keessan bada. Laazima. Kana gandummaanis ni bada. Kanaafi anillee deemee akka deeme isin hunduu argitanii kaalidoollee hadharraa kolonii keenya jala oolfan. Jala oolfannee as harkisnee. Nagatti. Nagatti. Namni warra sanyii mootii dhaqe deebisaan hin jiru. Kana beektanii? Shabakaan isii rakkisaa jira. Arsii farsii wal fuudhuun haraama. Shabakaan isii qabe ish. Kiyya muka isiitti amma. Dura si qabeera amma na qabe ani natu duuba deebi'e. Sisi qabeeni. Kana booda arsii fi arsii wal fuudhuun haraama. Hin ta'u. Maal jedhu? Nurraan arsii kana booda arsii fi arsii wal fuudhuun haraama. Hin ta'u. Hin ta'u. Nurraan deemina jedhanii nutti bu'aa jira. Walla akka jiranii bar. Qoyi ijoolleen jimma keessa fi masoonni ijoolleen babbareedduu wayii hin jirtu sodhee gara arsii kana finna. Hin jirti kaa. Amma fuute malee guutunuu fuute bara amma. Mee jimmaan keessaa mee fi masoonni dhiiraa kamiin ka durbaa jetta moo ka dhiiraa jetta? Dhiirallee durballee. Kan durbaan jiran kan dhiiraati malee dhiirri garuu baay'een jiraa fuudhanii jiranii kan ani beeku. Hundinuu fuudhan arsii fuudhan baay'inaan. Akkam goonaree amma ishii Shawaa arsiif shawaa fuudhan.
kama famous an ta'in itti heerumtu kan akkuma wal beekaniin amma gariin Facebook illee famous jira YouTube illee famous jira kalas akkasumatti walaa qabatanii ka TikTok famous ta'e TikTok ma walaa qabatu akkuma wal beekanii wal qabatu Jimmaa fi Arsii waan wal qabatudha. Qabnee walitti dadammarraa qoy nurraana. Gaafa nurraan awwaala ta'e innatuun galma haa geettume anaaf si bakka haa godhannu. Bakka godhannee bar atillee ammarraa bakka godhattee bar har'arraa bakka godhattee. Akkana goona doktor. Si qabee jira nu torkee. Kee qabsiisna nuuf anaafati. Nu torkee si qabee gasi dhiisi amma maal jetta akkana goona jettee achi booda hin deebiin. Akkana teennatuun bakka haa godhattu achi booda nuti anaaf si walii galtee bakka qabsiisna jirallee warra ammaas. Ayyee. Sirraa boo'uu kan. Akkasitti ni ta'ami. Wallaahi. Bareeda. Ni torkiin Dubaay kun illee rabba shakkita tokko tokko. Abbaa ta'e nu torkii miti silkiidha. Maal fayyadamtaati? Rabba shuyyu. Silkii dadhabe. Silkii lama maango tokko ka siimii keessaa baasuu qabda kana. Kana silkii siimii keessaa baasuu qabda iyyuu Siimii lama as keessa jira siimii lama achi keessa jira. Laayivii ittiin seenuuf ittiin haasa'u siin tolu. Daareektii miti barka WhatsApp kan na rakkatu. Shabakaan kiyyallee. Jammare shabakaan kiyyallee abaarama.